Oromoon keenyaa miti jetti inni Oromoodha jaa diinni Oromoo nu fixe jaa Amaarri Oromoo nu fitu jira jaa Somaaleen Oromoo nu fitu jira jetti nuti keenyaa miti jenna. Isaa sheekni maatii ijoollee hangam qafa qabame ni beektaa? Jala deemeeti Misraaqis jira mana dachii jalaa jira mana maarree jira Dirreedawaa geessan haga galgala kanaatti barni jira homo jaaniitu warra sabu jiran isaanu. Yoomi Hassan Sheetaan wajji wal dhufte qabsaa'aa Oromoo Hassan Sheetaan maqaan isaa dhaloota eenyu Hassan Sheetaan jechuun qabsoo keessatti loofi jaarraan abaa'otu masgiida nama gate. Masgiida keessa seentee nama gattee waraanuma gattee jaaruma gattee waan biraan dabaretti maatiin isaa ammaan tana kanneen jiran maatiin isaa ni jirani. Garaa qarbatarree khagobee qadadinyarree zarii isaa achi buuteen garree jaaniin. Haile Sillaasee Tafarii Gadamsaa mislii baqarii hijaawaan nagoote barii jaaniin. Galuu dandeessi yoo akka ammaan tana hidetti haruma seeraatiin hin galeette gaafni galte kun gaafa mimmee akkamira galte. Adraan namaati dibbee dhawan maarree godhan warra dibbeeti warra maarreeti jaa malee ergaa siyaasaaf keessaa qaba Adraan. Achi buuteen isaa dhabamte jedhanii mee akkami akkaataan gartee achi buuteen isaa dhabamuutuun akkami? Inaan parsantaa 70 magaalaa keessa malee bosona keessaa miti. Waraana dargii keessa nama akkam ture akkamitti waraana dargii keessaa hoo gama qabsoo dabalame? Bishaan nu dhoorkanii ollaan akkanatti hin dhufne dhoorkanii ibidda ollarraa akka fudhanne dhoorkanii. Hedduu dadhabuu fi taasisaa taa'uu dadhabuun immoo waan akkaan daranuu nama suukanneessu. Obboleessa keessa maqaa isaa nuun himne maqaan isaa eenyu jedhama? Yoomi Hassan Sheetaan wajji wal dhufte qabsaa'aa Oromoo Hassan Sheetaan maqaan isaa dhaloota eenyu Hassan Sheetaan jechuun qabsoo keessatti nama akkamii mee waa'ee Hassan Sheetaan hanga tokko nu kaasi. Inni aleela jennaan maqaa waraanaa aleela jennaani Hassamaama taasisanii. Hassamaama taasisanii wajjuma guddannee inni nama ajaa'ibaati. Nama ajaa'ibaa hojjenni nama ajaa'ibaa. Nama osoo taa'uu waan ofirraa hubatu, nama osoo taa'uu waan fagoo ofirraa argu, hogguu deemus halaalatti isaan nama dura arka, isaan nama dura hima waan takka. Tarkaanfii jarjarammaas. Abboon fedheewu tarkaanfii jarjara inni. Amala isaarraa tarkaanfii fudhachuu jira. Zama dargisan booda inni galee isa ajjeesuudhaaf. Mee Hassan Sheetaan yookaan ammoo Hassan Mahammad Hassan nama akkamii gaafa ijoollee irraa hojii guddattan gaafa qabsoo keessatti nama akkamii waraana dargii keessa nama akkam ture akkamitti waraana dargii keessaa hoo gama qabsoo dabalame? Inni waraana dargii keessatti waraanuma miseensa waraanaa ture hooggansallee hin qabu ijoollee haffalli takka ijoollee akka haffalli bakka feetu waan feeti cabsitee beeksisuu dandeessu takka inni daaddaa san keessatti jechuudha. Deebi'een maasii ilaalchi isaatiif ilaalchi namaa adda inni ilaalcha dheerataa fagootti waa hubataa shakkii guddata jechuudha. Suma wajji yoo taa'u suma kanaa hundi shakkaa kanuma qaama tokkos siis firraa shakkaa deebi'ee abboon fedhee jechuun inni nima shakka. Hagasuma takka maasii goota waan itti ka'ee niin godhennaan numa godhu maaf waan fedhen taane. Numa fudhata tarkaanfii malee niin godha sammuu isaatti amannaan abbaa hooggansa fedhen gaafatu. Nama akkanaati jechuun nama cimaa nama ajaa'ibaa gootummaan hiriyaan qabu. Gootummaan hiriyaan qabu. Magaalaa keessa dhufee abbaa fedhe dhahee deema. Tigree magaalaa keessa dhahee deema. Walgahiirra dhufee Tigree dhahee deema. Uummanni naannoo sanii uummanni naannoo miidhagaadhaa ragaadhaaf jechuudha. Hararrittis akkasumas tarkaanfii Tigrumarra fudhata jechuudha. Tigrumaa fi warra silaa qaama nama basaasu Tigreedhaaf kanuma inni adamsoon isaa tanuma jechuudha. Nama ajaa'iba nama gara jabeessa nama ajaa'ibaati inni.
goota ajaa'ibaati. Isa gaafa dur gartee wajjuma guddatanii gaafa qabsootti seenu kana inni nama guddaadha moo daadda ta'e sanimmoo nama akkami? Haati koo nu dura bulu malee daaddu teenya xiqqoo nu dura bule malee daaddu teenya. Daaddu teenya fuudhee waan qabsoo seeneen qabu waan yoo warra duraa san kaa waa fuudhee waan qabsoo seeneen qabu inni dardarummaa waan qabsoo seene malee osoo hin fuudhin. Ijoolleen naannoo isaanii sun guututti ijoolleen akkuma walii galaattu amma warri lubbuun jirus ni jira. Bar warra gaafa waraana dargii keessa jiran warruma jilbiibbanne ijoolluma jilbiibbanne takka wanni isin loltuu bintoofi kanin gaaraatti dhufnee ittiin dhoohin nuti bireenumaa fi M14 fi kanaan dhufna bintoo maqalaa takka takkaan nyaatu kana ijoollechisiisuu hin dandeenye jechuudha. Gootummaa si keessa ijoollummaan araddaa saniitu bakka takka hamma dardara wal qixaa kan wal fakkaatu kana nu gaafa san dargiin wanna godhee warra ibiduu hin deebine warra ibiduu hin godha jeen beekna jechuudha. Sani inni isaan keessaa adda wanni si godha waa dafee hubachuu jarri alaa kun maaliif lolaa nama hunda dura isaa hubate jechuudha. Jarri dhaawaa nu jiran kun maali je'ee hubatee hubarraa haratee hafixate boodanumaa gamas galchee waraanumaa. Gaama dargii keessa jiru sanuu jarri galtee aabaa ofii ayfalloo fajjiran seenannoo san waraana jarraa jechuudha. Jara kana dhawaa guujanii galtee ajjatta kannani jarri dhawaa jiran kunoo jara keenya moo dhuguman diina keenya waanjuu xiinxala jechuun inni. Jarri dhawaa jiraniin kun dhugaadha gaafa dargii sanuu jarri isaan dhawan abaa'uun dhawan. Maaliif abaa'uunis daangaa keessa sossootu qabdi jaarraanis daangaa keessa sossoo qaba. Daangaa walitti hin dabran yeroo tokko tokko dirqamitti kenname jaarraa fi abaa'uu wal barbaadan malee daangaa isaanii walitti hin seenan. Fakkeenyaaf araddaan bilisummaa jedhamtu ta jaarraati araddaan nagayaa ta abaa'ooti. Saniifuu isaan kun jaarmaa wal dhawan malee abaa'uudhaan wal dhawan yeroo dargii san keessa. Gamana isin bilisum abaa'uun tun karaa bilisummaa kana waan dhufte wal hin dhawan. Waraanuma gartee ayfelloo kana wajji yeroo wal dhawanii waraanni kun jaarraa wajji wal dhawan kun jaarraan kun faan eenyu waanjuu mataasaa keessa oofee waraana fuudhee itti galche jechuu jaarrafatti. Mee waraana inni fuudhee galche san keessaa namoota yaadattu ni qabda? Ni jiranee amma lubbuun jiru jira. Fakkeenyaaf xawwiil jaaniini xawwiil abbaa taatee garuu kun asuma magaaluma tana gubbaadha jira. Deebi'ee absama shaxaa jaaniini kun bilisummaa san keessa jira warri gaafa san achittuu wajjin turre jechuudha. Inni fidee waraana dargii keessa hidhannoo wajji warra inni fide. Yoo miidiyaa qabaatan amma naawuni beekan naawuni dhageenye jechuusaanoo. Namoota kana fideeti qabsoo dabalamee jechumaan qabsootti hafee jechuudha. Adam loloo tokkos ni achumaan qabsootti hafee abbaa qabsootti ta'e. Adam loloo tokko ni jiraan jeebarra amma Ameerikaadha jira. Quba qaba waan kana sirriitti gaafa sana hoogganaan milishaa bilisummaadhaa isa. Hedduu bareeddu. Sanboota Hassan mee gaafa qabsoo dabalamerraa hooggansa keessa seene immoo akkamii? Hedduu waan fi fedhe dalagaa akkuma siin jeessan waan fi fedhe dalagaa baay'inaan dirqamatti kenname bahaati waan itti fakkaate dalagaa. Hooggansa keessa osoo hin turin miseensummaa irraa hogguu ture. Nama jala deemuudhaaf namaan hoogganamuudhaaf baay'ee hin fudhatu hooggansa namaa. Maaliif haajee dirqama fudhatee haa deemu malee egaa achi deeme dirqama dhaabaa baheetuma waan mataan isaatti fakkaate tarkaanfii fudhata. Nama mujrima nama ibduuban deebine jechuun waan irratti. Gootummaarraa nama gartee
tarkaanfii isa fakkaate diinaas bakka harkattis bira kutuu dhiite balaan of iddoo sun jenne tarkaanfii fudhachaa deemuu jechuudha. Biraan kun Mee osoo gartee gama waan biraan dabaretti maatiin isaa ammaan tana kanneen jiran maatiin isaa ni jiranii. maatiin isaa ni jiran tan ammaasii gaa inni fuudhee biraa du'ees ni jirti tan obboleessi dhaales Saadaa Abdurrahman Marduu Fayyaanii ni jirti. Warri isaa kaduraa sunis ni jira kaboodaa immoo kaboodaa kaxumuraa tokko Khadijaa Rashid Jaaniini sunillee ni duute qabsoo inni duunaan isa jalaan nambisin jettee khalaas isa booda duute jechuudha. Isinis qabsoo turte Obboleeyyan isaas ni jiran. isinis qabsoo turte. Akkasitti inni akkasitti nama akkasiiti akkasitti gaa qabsoo tana aadaa namni quba qabaattu malee isumaatitu gamana fidee namaas garsiisee jechuudha. Isaa fi badhaasoo baraartiisan. Namaddaati. Haati manaa isaa hoo haati manaa isaa nama akkamii amma reefu qabsoo turaan jettee na himte isuma eegumanni wareegame isinis duuta nan jette. Haadha manaa isaa hoo nama akkamii haati manaa isaa. Wannummaan inni fuudhee wama iccitii duuti malee iccitiin dabarsine jechuudha. Wannummaan inni fuudhee sadi fuudhee wama asiin qaltuu haa takarraan arganne. Qabsaa'otuma akka isaanii kanuma ganda tatta'an kan hidhannootti seenin uummata ajaa'ibaa dharaan sun. Yoo waraanni naannoo isaanii dhufe nyaachisanii obaasanii fira dabarsu diinni yoo dhufes cal jalaa hundi dubbatan jechuudha. Diinas maqaan dhawan. Diinni isaanuma harkachuu hin danda'u hawaasnis ni dho'isa. Harkachuu hin danda'u diinni osoo takkaan harkatin inni du'ee jechuudha wareegame. Ayyee mee gaafa qabsoo keessa waliin turtan Hasan Shaytaan tarkaanfilee inni fudhachaa ture keessa fayyadatu qabda. Inni qaba tarkaanfii inni fudhatee naannoo magaalaa miidhagaa kana keessattis ol seenee shiita uffatee walgahii seenee tarkaanfii inni fudhatee ni jira jechuudha. Uummannis ni beeka. Ayyee meesa nuyi. Walgahii keessatti ol seenee warra uummata walii qabee walgahii goosisuu biirumatti liqaambarootaa fi warra yeroo sanii jechuudha. Hagatee biraa deemes ni qaba. Adareettis akkasumatti tarkaanfii fudhatee diinarratti Tigree irratti isallee qabanii utaalee harkaa bahuudhaan namootan isa biraa qabanii jirarra lubbuudhaan Abdulaziz Maamad Saanii fa'aa jedhanii ni jiranii akkasitti inni harkaa bahee jarri sun illee hidhamee booda hursoo dhaqanii bahan jarri illee inni abadan du'ee bada malee nama jilbii batuu miti. Mee gaafni isa qaban kun gaafni isa qabanii harkaa bahee kun seenessa isaa amma dhaloonni ammaan tana jiru waan san nama beeku miti namoota gartee gaafas jiran kaate amma maqaa dho'ituu fi namoota beeku malee dhaloonni ammaa kun ammoo wanti kun seenaa waan taateef inni wareegamee jira lubbuun hin jiru seenaan isaa immoo dhokachuu hin qabdu. Akkaataan itti inni qabamee fi bakka itti qabamee fi gaafa kamii akkamitti harkaa bahuu danda'e waan jiru seenessa isaa nuyi himee. Inni yeroo san nuti gaara jirraa warrumaa silaa gartee hojii qabamee kanaatu harkaa bahee nu dhufuusaa qofa beekna. Adareetti osoo mana namaa taa'anuu jechuudha. Dhokatanii dhokaatan osoo mana namaa taa'anuu Tigrummaan tun dhageesseetti dhufte. Tigreen dhageesseetti dhufte waan shakkii guddatuuf daqiiqaa sadii bira taa'u inni. Daqiiqaa sadii mana namaan taa'u. Hammanumatti ka'ee gabbaanaan naannoo diinni shakkametti nama harkitanii qabda hanga addaan si bahu nama harkitanii qabda malee hunda gad dindiistu jechuudha. Diinni san keessa bahu mala osuma nama hunda qabanii isallee qabanii mana seenanii manaa illee jara san gaggaasanii jechuudha. Namummaa himee Oromummaa himee jara sanis waliin gaggaasan walitti daanii osoo adaree tana keessa makiina girgir jaaniiti kanisha maaligaa maazooriyaa bakka makiinaatti garagalu kanattiin ol baanii jira magaalaa guddoorraa. Hogguu achi ga'ee waraana nama lama lafaan dha'ee
rakkoo takka kophaa hilee mooraa namaallee osoo na hixe nasiibaa beek rakkoon sun rakkoo takka kophaa hilee itti gadhiisee rakkoo san baafatee jara kaan warra isaa hojii qabame mana hidhaa galchanii inni baafatee shaabar dhufee shaabar irraa aratinya irraa harafa qaceelee akkasitti miidhagaa dhufee waraana isaatti daame. Nama qabamuudhaaf nama harka kan inni jechuun diina harkaan seenu akka fedhettu. Inni sochiinsaa baay'inaan parsantaa 70 magaalaa keessa malee bosona keessaa miti. Hin sosso'u bosona keessa. Hogguutak magaalaa keessaan dhabdu as adaree dirree dawaa baabbilee kana keessaa hin dhabdu isa. Utaan keessaa dhabdu utaan keessaa dhabdu utaan keessaa dhabdu utaan keessaa dhabdu deebi'ee makiin warra si hojii deema. Akkitti haasa sheetaan itti baaftee afaan wallaaltee bifuma isaatu dhabdeeti jechuudha. Isaan wajjin nyaata, isaan wajjin dhuga, isaan wajjin jaa bifuma isaatu wallaalteeti jechuudha. Tooftaa addaatiin diina gartee jala dahatee akka isaan hin beeknetti tooftaadhaan diina harkaan bira fudhataa jechuun ilmaan isaa hamma lubbuun jiran ni jiranii ijoolleen isaa. Ilmaan isaa warra duraarraa hanga qabu hin beekne ni jiran boo lubbuudhaan ha jiru ni jira. Warra duraatiin beeka ha duraa sun ni jiran. Hedduu gaariidha. Rabbi mataa godhuu fi wareegamtoota hedduudhaatu kana wareegame. Mee karaa miidhagaa kana qabsoon gartee qabsaa'ota dargaggoota akka keessanitti gartee hidhannoodhaan dirree qabsoo seenan qofaa miti. Uummanni ganda keessa jiru sheekanii, khabiiranii, haddaraan gartee gurguddaalleen jiddu gala qabsootii jaaniitii himan namoonni beeku. Mee ati akkam jetta miidhagaa haddaraan ni jira moo haddaraa kamtu jira? Qonni haddaraan san qabsoo Oromoo keessatti qabu maal si fakkaata? Bareeddudha gaafiin hadraan guutumatti bar godda qabsoo bilisummaa Oromooti. Hadraan namaatitu dibbee dhawan maarree godhan warra dibbeeti warra maarreeti jaa malee ergaa siyaasaa of keessaa qaba hadraan dhaamsa qaba. Namni bilaashii walitti qabamee achi hin tattaa'u. Waan nyaatuuf waan dalagatu dhabeetii miti. Barnoota achi harkataa ni jira. Waan achi hubatanii jira. Fakkeenyaaf amma waraana tokkotu dhaawamaa ogoo dhaawamemmaa hadra firraa keessa jammaata abboo dhaawamee gufuun dirtee jaan mukaa diree jaan dhagaan miila dha'ee jaan achuma wallaanama jechuudha. Jammaata abbooti kaas cufa wulii namni keessa waa barbaaddatu hin jiru. Daawamatti godhuu malee wallaansuma isaa malee dhaamsi inni dabarsu. Fakkeenyaaf hadraan kun amma ni jira naannoo teenya keessa hadraan ammaan dalagaa sasablatee hafe malee ni jira amma kasheemaa duriitti ni jira kashee umar tokkos ni jira. Wanni isaan dabarsan hagaraa qarbataa harree hagoobee qadaadanyarree zarii isaa achi buuteen garre jaaniin oguu hadraa keessa ta'anii waliin dibbee dhawan. Hagaraa qarbataa harree hagoobee qadaadanyarree zarii isaa achi buuteen garree jaaniin. Haile Sillaasee Tafarii Gadamsaa mislii baqarii hijaa waan nagoote barii jaaniin. Dhaamsa qaba. Arraabdeen nu fitte qorii gurgurteen nu fitte horii jaaniin ammaasii hijaa waan nu goote barii. Eenyu koo arraabee fitte qorii eenyu koo gurguree fitte horii isaanii. Ni beekan jechuudha. Dhaamsa qaba akkanumatti hadraa walii galanii tatta'an. Hadraan goda qabsoo bilisummaa Oromoo tadeefaatii. Ka gubbaa gaddeemus achitti sheetichaan ziyaara shee kabaluun ziyaaraa hadra deema. Ka jalaa ol deemus achitti deema. Wal qunnamtiin achi hariiroon isaanii tanuma jechuudha. Mee gaafa ijoollummaattis taatu hadraa Sheek Mahamad Durri ni yaadattaati Sheek Mahamad Durri hadraa isaa akkamii yaadatta? Maaduriin beeka ziyaaraatiin oolaan nuyi.
Ziyaaraatiin olaanoo nama qaroo dheeratu, nama fagootti yaadu, nama waa arkuu, nama naman tuffanne, nama addan fille, namni mana isaa dhufe kan quufunsee'u, kan nama ajaa'ibaati bara. Gaaf tokko naannoo teenya irratti Ayfelloo fi jaarraan Abaa'otu masgiida nama gate. Masgiida keessa seentee nama gattee, waraanuma gattee, jaarruma gattee, jaarraa gattee ganama bahanii uummannis lolee finiinee uummannis tan ofirraa baafne jechuudha wali kaanii akkasitti inni dhufee gaangee takkaan nulleen isaa hojii aana akkasitti deebi'ee Abaa'oo fi jaarraadhaas mana barnootaa wali fidee jechuudha. Bakka jaratti gata masgiida sanis dhaqee ilaalee gaggaragalee hoogganaa Abaa'ooti yeroo saniitii wajjin gurmeessaadha jedhaniin. Gurmeessaa Araarsootti akkasitti Ayfelloo kanaas achi wali fidee walitti jidduutti haasisee gaafni si wal taatan jeen. Yoonii fi hoolaa afaan lama hagaraa tokko nyaatu fiddanii galtan malee waliin galtan jeen. Nama akkanaatiin inni hoolaa garaa tokko afaan lamaan nyaatu fiddanii galtan qofa walii galtan jeen. Uummanni yoo tani nan juutan dhagee sirriitti hubatee warri guyyaa isa walgahii sanarra dhaqe. Biyya guutuu dhufee yuuba. Akkas jeen jechuudha. Inni nama akkanaati. Nama obsa qabu. Nama namatti hin nama namatti hin buune. Nama ajaa'iba. Walitti araarsuuf yaalii godhe. Sirriitti jidduu taa'ee gumaas jee haasa'ee walitti araaraman adda bilisummaa Oromootis gumaani kafalleette walitti araaraman jechuu yeroo san. Nagayni bu'ee. Akka yaadatti namoonni gaafa san wareegaman guddaa keessatti namoonni ajjeesan san gaafa san namoota meeqa ni ta'an? Nama lama. Nama lama masgiida urjiidhaa ganda sillimmoo jedhanii achitti ajjeesan jechuudha. Akkas jidduu dhufee walitti araarsee gumaa kaafachiisee raffisaa jee waa hunda akkas silaa heera Oromootti waa hundaa goosisee jechuudha. Akkasitti amananii ni kafallaadhaan kutta adda bilisummaa Oromootis. Hayyee. Meega Sheekh Maamudurri gaafa son nu wajji dhufeette Sheekh Maamudurriin gaafa gartee qabsoo Abaa'oo fi Ayfelloon ichi turan kana achuma ture seenaa isaa gartee fuuldura bal'inaan kan yaafannoo ta'a. Mee waan beektu hanga beektu Sheekh Maamudurri akkaataan bakka as buutensaa hin mul'annee Sheekh Maamudurri gartee fuudhanii eega deemaniin booda warri harkaniitis hin awwaallanne reeffasaa jiraateetis gartee bakka jiruttis iyyaa isaan dhageenye waggaa meeqaan tamii akka nama dhabameeti warri akkasitti irraa hafe jedhanii uummanni keenya guutuun akkasumatti dhabee Sheekh Maamudurri achi buuteen isaa dhabamte jedhanii mee akkami akkaataan gartee achi buuteen isaa dhabamuutuun akkami? Inni reedduu hoogganoota gurguddaatu yookaan isarra ba'an isa qunnama malee miseensi dhufeetuma nyaatee dhuga malee waan isa qunnamu hin qabu ziyaareetu biraa deema miseensi hoogganoota isa qunnamee isa bira gataa hojii haasee yaada hojii jijjiiratee biraa deema. Irraa maayyaan guyyaa inni silaa fuudhamu san naannoo inni fuudhamu deemu guyyaa sadima guyyaa afur hojii turre jechuudha inni manuma isaa. Eessa manni isaa kun eessa? Adaree karaa magaalaa guddoo kana. Miidhagaas ganda qaba achiis jaartii xiqqoo jira jechuudha. Achumaa sheeticha tokkootitu an sheeka sanama maqaa isaallee hin beeku sheetichi tokko qunnama sheetichi kun itti gaafatama Sheekh Abdurrahmaan Muudaati.
itti gaafataa dhimma islaamaa godina Harargee baate yeroo san keessatti inni Abdurrahman Muudaa kun isa kana qunnama isa kana basaasa isa kana hordofa isa kana bira oola nama bira kaayyata waa hundaa godha jechuudha. Nuti akkasitti hin beeynu duraan gaawaa wal beekaniif sheekuma ziyaaruu dhufumatti namni hundubata malee tana nu hubatu jechuudha. Akkasitti booda ilaalchumaanuu wal didan Sheekh Abdurrahman Muudaatii fi inni Sheekh Abdurrahmanis waa'ee siyaasaa tana nama biratti arkuu an hin beekne waan kanarraa fagaadhu mee waan juutti maqaa dha'ee ilaalchi isaanii wal dide jechuudha. Ilaalchi isaanii wal didee walumaan osoo jiranuu hayyee akkasitti anillee kana beeku. Sheekhaa wajjin walafaan dhufanii yaadaan wal didanii osuma akkasii jiraniiti itti ofi. Akkasi gaa'isa fuudhanii kutan yeroo san magribumaa fi shaayidduu fuudhan isa magribumaa fi shaayidduu sadan. Gidduutti neetworkii si qabee akkaataa fuudhamiinsa isaa san gidduutti neetworkii si qabee nuuf hin ibsine. Akkaataa fuudhamiinsa isaa san irra deebii nu ibsime. Isaa fi Sheekh Abdurrahman Muudaatu wajjin wal saahibaa isaanumaa wal dide ilaalchumaa wal didan kalaas wanni kalaas sheeyni kan jar warri siyaasaa kun bira dhufu Sheekh Maadurii warri siyaasaa kana bira dhufaa sheekha kaan ammoo mootummaa bira dhufa jechuudha. Itti gaafatamaa dhimma islaama godina Harargee baati sheekha wanti sun sin baastu kalaas dhiisi waan jiru sheeyni an ittiin jiru waa takka illee itti waan jiru kanarratti ilaalchi isaanii. Itti fufi baay'ee ni gabaabsinaa. Hedduus dararuu jira ifama. Itti fufi. Akkasitti sheeyni fuudhamee magribaa fi shaayidduu fuudhamee anillee hiraata nyaadhee ogguun dhufee uummata waliin dhaabbatu harka maali jennaan. Guyyaa san osoo sheeyni fuudhamee dura gosa diinii kana wajjin manuma sheekaatiin ture jette. Manuma sheekaatiin ture warri isaa achi jirus Faatuma jaaniini qoonqoo tartiibumaan nyaanna warrichi jiru jammaanni jechuudha. Warri sheekha ziyaaruu achumatti wajjin nyaatanii nuti immoo waan birraas qabnuuf waan if eegumsa keenyaas kasaaniitiin adda waan ta'eef hedduu achitti hin amannu. Dhufnee yaana malee hin teenyuchi. Teessoo godhannee hin teenyu dhufnee yaana. Maaliif namni hundinuu hajaraa dhufuus sheekha ziyaaraa kan gubbaa dhufuus akka nama sheekha ziyaaruu dhufa. Achitti namni waa wal arguuf dhufneetuma yaana malee teessumaaf achi hin qabne kana inni. Akkasitti fuudhanii kutanii jechuudha. Anillee natti himnaan achiin. Osuma jirtanii maaltu ta'e fuudhuu dura? Osuma jirtaniitti yeroo tom jette? Magribaa fi shaayidduu. Magribaa fi shaayidduudha. Kanuma gaa nuti biraa gabbaanaan dhufanii fuudhan jechuudha magribaa fi shaayidduutti. Waraanumaan dhufee fuudhee achi booda haasamu isaatii fi dubbii isaatu hin dhageenye. Achi jira jechuu malee namni qabatamaan as ba'ee as jira jee hin jiru. Garuu ijoolleen takka warri guyyuma san irraa dura harawwa qabamte takka numa dhumte ijoolleen sunilleen numa beekamte inni hin beekamne jechuudha. Qabamtee tara shananii jira. Ijoolleen sun beekamte inni hin beekamne bakkuma bu'ee hodhaman jechuudha. Hoggaa fuudhanii kutan ati hanguma gabbaatutti fuudhanii wal deebitan sheekha fuudhan jaanii. Namni kanuma waliin dhaabbata. Maaliin jeenan dhufee? Maaliin jeeni bar sheekha amma fuudhanii jennaan anuu rifadde kana beeku dhufee taatis asii baafadhu naan jee achiin baafadhe jechuudha. Sambooda faanan dhoyne namnummaan tokkollee warri illee ni yaafanne. Warri duraanuu humnaanis dadhaboodhaa diinagdeenis dadhaboodhaa gaa warri siyaasaadhaa hordofee jala deemeeti misraaqis jira mana dachii jalaa jira mana maarree jira dirreedhaa geessan
haga galgala kanaatti barni jira homo jaaniitu warra sobu jiran isaanoi. Namni haga galgala kanaatti jechuudha. Ni jira booda tanaa kunoo karaa Tigraay jira jedhanii. Hanga ammaan tanaatti akkas jedhaniiti maatitti himu jiran. Maatitti himu jira. Maatiin jala deemee khalaas dadhabee jiraatus jiraa isaan nu agarsiisu du'us duruu dhabne isa ijaanii irraa usan malee hijiraan nu deddeemtan malee. Waan addaati achi buuteen isaa hanga ammaa namni gartee bakka tana dhaga'ee illee kanatti illee kan dhaga'in hanga ammaa gartee kanatti isuun waan hin taane seenaa isaa illee gartee fuuldura immoo sirri qabamu ta'a. Maatiin isaa sheekni maatii ijoollee hangam takka qabame ni beektaa? Maatii ani Labiibumaa fi Habiibiin beeka. Jarma dhiiraa lamaan beekaa tokko ni du'ee ho'i. Guddaan ni du'e xiqqaan ni jira immoo. Habiib sheekaa ni jira Labiib sheekaa du'e malee rabbiraa mataa godhuuf. Miidhaguma jira? Miidhagumaa fi awwadaajitu jira inni. Miidhagaayis ganda qaba awwadaayis ganda qaba ka jiru kun. Akkasitti isheenii jiruudhaan bakka tana buuteen ontee dhabamte jechuudha. Seenaa isaa hoo mee namni ammaan tana seenaa isaa irraa argannu waan gartee gaafa san manzuumaa isaa gartee ni jirti gabaabduun takka manzuumaan ni gaafa jechaa ture. Seenaa isaa immoo guututti bal'inaan gartee namni irraa argannu ni jira amma. Seenaa isaa guututti namni irraa argatan sila tokko dhuma Afrikaa irra jira. Tokko Adam Abdoo sanii ni du'e Adam Abdoo sirra biraata godhuuf ni du'e. Tokko Mahammad Abdullee Jaaniin facaatu matana jiraan si'anni jammaata isaati warra dibbee dha'u ture jechuudha. Amata meeqa dibbee dha'e jechuudha. Kaan ijoolluma isaati. Fuulduratti hojjetu daawwattoota keenya asumaanuu wanni waadaa isin gallu seenaa Sheekh Mahammad Durrii Baasoo barbaannee hanga dandeenyetti gartee kan isin baamu ta'a. Har'aaf gartee namoota gaafa sanitti naannoo san turan hanga odeeffannoo qaban irraa qoqqoodanne. Hanga ati beektu silaa Sheekh Mahammad Durrii fi warri siyaasaa Soore Jaaraa Abbaa Gadaatis tahee hangam takka wal quunnamtii qaban hanga ati beektutti. Wal quunnamtii qaamaa wal bira dhufuu baatanis fakkeenyaaf amma gaafa falmataa gadaadhaa baafatu. Falmataa gadaa kun yeroo dargii san nama ajaa'ibaa ture. Biitillee ni beekte jechuudha. Fadis guutuun ni beeka miidhagaa dabalatee. Anammoo tani itti dhaqqabee fi seenaa tanumaan dhageensiima. Tani itti dhaqqabees tanaatuchi jiraan jira. Taan ammoo seenumaan dhageensiima jechuudha. Inni kun hawwisoodha dalagaa hawwisoo ajaa'ibaati inni. Uummata bira fudhatama qaba. Yeroo dargii san keessatti jechuudha. Hawwisoo tana hogguu jaaru maqaas kanuma qabsoo waraana markab gaaddisaa maarree jeetuma ijoollee tana baasaaf hawwisoo tana jechuudha. Deebi'een maasii hawwisuma tanaa gaararraa namni isa dhufee qunnama. Galgala bahaniiti mul'is gadaa fa'aa wajjin haasawan. Tan amma dhageettiin siima isaanumarraa Adam Abdoo fa'aarraa jechuudha. Eeguma qabsootti hundinuu idaamneen dhagee jechuudha. Isaanii wajjin haasawu. Gaafa akkanaa beektaa gaafa akkasii beektaa jedhanii jechuudha. Adam Abdoo barreessaa magaalaa miidhagaatti. Falmataan gaafa sanuu waliigalaati kaanaati. Jamaal Ibroo jedhanii tokkos bokkoodha jira saahiba isaati. Amma lubbuun ni jira nama ajaa'ibaa ture jechuudha. Hawwisoof isaatiitu sirba kennaaf. Amaarri afaan Oromoo kana sirriitti nu hubatu. Gaaddisaa kana buqqaas kana falmattuu tana hiika siin beeku jechuudha. Oromoo hiikaaf malee Amaaraa. Namni isa qunnamu gaaraa dhufee markab gobeellee jedhanii isa qunnama. Gaafa markabsanni beektaa gaafa markabsi dhufsanni beektaa waan jugaarattu haasawan jechuudha. Taa'anii seenaa fi duba deebi'anii. Rabbiin kanuma gaafa siiti jedhanii wajjin haasawan. Akkasitti deebi'anii gaafa san isa Amaarri qabee hidhe. Amaarri maaliif qabee hidhe?
sangaa biiroo keessaa siigee haluste hanga har'aan tanaa dhiiga keenyituutte walii immoo siigee yeroo itti raawwatte jee katabee kanneen hawwisuudhaan madaraka irra baatee walliftee saansura godhamaa meequu wallisan saansura kana gaafatanii oromummaan beeytu afaan amaaraa hiiteef jechuudha. Amaari sangaa biiroo keessaa ifta hubatee jechuudha yeroo san keessatti. Akkasitti ijoollee tanoo maqaan kunoo maal jechuudha maqaan kunoo maal jechuudha waan jiru ijoolleedhaas maqaan akkasitti himanii fi falmataan qabamee hidhamee waraqaan gaararraa katabamtee dhufti halkan mulis gadaafaa wajjin gaara oolan bulan ganama mootummaaf dalagan osoo akkasii waraqaa takka mana isa hidhanii mana isaa sakatta'anii waraqaa takka argatan. Amma kan nama isaanii dhiyaatu irraa hin dhagee jechuudha. Waraqaa takka argatan waraqaa tana argatanii khalaas jala muranii isa ajjeesuudhaaf fixatan jechuudha amaarri. Yeroo tana haadha mana isaatiin maallaqa naa barbaadi jeen. Maallaqa barbaaddee saanaa jalatti miikaan guduunfitee fe'isee gubbaa biddeena gootee maraqatti qiccee waliin hiraata fiddeef. Hiraata yeroo fidduuf tan amma biddeena nyaateetuma maallaqa argatee waardiyaa fuudhee arrani bashannana jeeni mana dhugaatii geesse. Yeroo tana keessatti miila isaa tumanii jiran jechuudha. Miila isaa dargiin tumee jira. Tana tumuu mucaa ishee maadduriitu siif hima jechuudha. Miilli isaa tumamee jira. Warreen itti dhiyaatan hundi ni beekan. Akkasitti namticha kana fuudhee hokkolaatu mana dhugaatii geessee quubse. Namticha waardiyaa kana maatiin isaa amma bokkuma tana jiran fadisuma kana. Quubse hogguchi gaagaluudhaaf as deeman Sufiyaan anaatu sirraa itti gaafatama akka nama as buleetti ganama subii hoottuu jeen mana kee buli. Akkasitti akkuma gabbeetti achumaan kutee aagudooraa dhufee aagudooraadhaas jammaatoora ishee maaddurii jira aagudooraa dhufee aagudooraarraa caloo jaanii gobeellee afaan caloo san dhaqee caloo sanirraa dhokaa taawulii ilaaga mantorbii deemee jechuudha. Mantorbitti wallaanamee dhine. Achi dhinee gaa duraanis dhaabni kun namaa jiraami waa'ee isaati sirri beekan. Achi fuudhanii dhaabatti iddaanii eega inni dhaabatti iddaanii dhaabni fuudhee Somaaliyaa baase jechuudha. Akkana ture kun waadiraan. Bakki itti gartee itti wallaanamellee falmataa gadaara biraamtaa godhuufi bakki itti wallaanamellee bakki itti gartee wal quunnamtii adda addaa godhaa turan gama hadraatiin jechuudha bakki itti dhokatellee gaafa san gaafa dargii dura haslaa ajjeesu deeman duraa bee. Hadraa ishee maaduriitti wallaane kun mantorbii bakka jaanii manuma torbaa jira. Hadraa gaafa san beekama mantorbiidha. Mantorbii san achi wallaanamee jechuudha. Inni hidhagamti. Falmataan nama walalollee katabuu ture jechuun namoota hawwisuudhaaf walaloo katabeellee kan nu ture jechuun uummata kakaasuudhaaf. Uummata kakaasuudhaaf walaloo katabaa akka ajaa'ibaatti bara haga isaan jiran bara Adam Abdootii fi Abdurrahmaan Musaatii fi falmata takkaa bargaara kana keessatti waliin dhoole namni takkaa jiru isaanii hin hayyaman wal dha'u uumamumaan hin hayyaman jechuun wal dha'u falmataan hin fudhatu. Takkaa haga isaan jiran haga isaan Adam Abdootis falmataa qabnaan baafatee kutee Sheemaa Makamaal jaaniin tokkos ni jira. Aalima guddaa gandaa keenyaa kana akka fadisitti innillee lubbuun ni jira jechuudha. Warri waa'ee seenaa isaa beeku. Adam Abdootii fi Sheemaa Maduriin guyyaa tokko baafatan jechuudha. Halkan falmataan qabamnaan bifuma saniin warra tokkummaa irratti amanee jechuudha isaan kun hin hayyaman wal dha'u takkaa abaa ofii jaarraan hanga isaan jiran takkaa wal hin dhooyne takkaa hidhoorkan addaan hidhoorkan siyaasumaan adda dhoorkan takkaa osoo wal hin dha'in booda eega isaan kutanii gaa
waan dargitis facaatee darginis tarkaanfii namarratti fudhachuu eegalee booda waliin baqaqan jechuudha. Gaafa isaan jiran marroo niin jiraan amma niin beeka sirriitti hin beeka uummanni magaalaa miidhagaalaa ni beeka. Amaarri kamitti dhalaa keenyatti sharmuuxa godhaa dhalaa keenya fuudha dhalaa keenya kamirra wajjirraa fayyaanii warra bakka tana dhaabbatee kun kan bitanti rasaasa dhahee bar isaan. Aadaa Abdootii fi Abdullaa Ammeetii fi Abdurrahmaan Muusaa ni jiran amma lubbuudhaan garuu. Kan bitan dhaqanii rasaasti dhaawanii dhalaa keenyatti fuutanii sharmuuxatti gootan jedhee uleedhaan seenanii dhalaa sharaa keessa yaasan jechuudha. Uleen tumanii osoo hawaasni ba'ee argu. Uummata akkanaa jechuun isaan. Uummata akkanaa turan. Amma tana himinaa miti anaa birejja guu isaan rasaasa dhaawanis biraan jira jechuudha. Hinaan jeeman akkanaa jedhamu. Hambi dargii waraana dargiidhaa dubartii teenya walii qabee gartee badiidhaaf tattaa'uunitti qawwee dhaawanii seenanii yaasan jechuu jala. Seenanii yaasan kan taankii jaajjitu boo taankii jaajji amma tana biraan ejja jechuudha. Kaan bisniin dhaqanii isniin baa biraan jira. Hin ayyamanii siin jee hin ayyaman. Gaafasuu duruu itti dhimmistee jirti isaan. Maaliif galgala ala bulan guyyaa mootummaa hojii waan dalaganiif waan kana jechuudha tarkaanfiin isaan fudhatan. Jara addaati isaan hundinuu uummata addaati. Mee eega qabsoo seentee bu'aa bahii qabsoo keessa guyyaa dura seente sanirraa hanga guyyaa gartee qabsoo gartee akka taatee galtutti mee haala keessa turte bu'aa bahiin qabsoodha maal fakkaatti mee? Amma bu'aa bahiin qabsoodhaan waa dhumtii miti yaadde. Bu'aa bahiin qabsoodhaa wallaahi egaa duuba deebine waan nama ajaa'ibsiisaati. Maaliif akkuma silaa warra keenyaattu obboleessa keenya tokko asitti hidhame nuti maqaan keenya warra sargooti jechuudha. Warra sargooti. Ambar obboleessa kiyyaa kanarratti kaadhaa kan inni qabsoo keessa dhiisee biraa deeme Tigreen ajjeeftee lolarratti. Nama ajaa'iba hawaasa ragaa sii baata isaa. Angoota isa bira goota ifiin hunjuu maqmaa ofiin dha'u jechuudha. Annaman jirretti ni filakkaa. Hawaasa ragaa baha. Ajaa'ibaa kana deebitee ajjeeftee galgala isaa 11tti lolli ta'ee isaa fi tokko du'an. Qeeransoo jennaani tokko du'anii tokko goda seene. Nama madoo oofan tokko goda seene hagoda kaayan kun madoodha. Isaan gubbaa tana tatta'an gubbaa kanatti illee itti dhuftee isaan kana gattee hagoda taa'u kana akkatti baasa wallaalan jechuudha. Asitti gadhiifnee nuti lolli galgala ta'e ganama dhageenyee kaanee dhayine yeroo obboleessa kiyyeessan bira dhayinu jara lameen ilaallee nuti nama 11 nama 12 dhaqe. Biitti kakarabaate akkatti ejjitee nu eeggatti jechuudha. Waan nuti galluun isa finnaaf nu ta'an nuti. Reefka finnaaf nu ta'an. Hogguu dhayinu ni garree. Qabsoo keessatti waa hedduu jira. Obboleessa kiyyaa caalu nama meeqaa jira. Hawara eegame jechuudha. Kun hundinuu nama dhagayama. Obboleessa kiyya jaallan dhuma sanirra waa natti jabaa miti. Jeetumaan ijoolleedhaan ni fuuna jaan Tigreen isin hin dhiiftu fuudhinaan jeen. Tigreen isin hin dhiiftu fuudhinaan jeen. Akkam goona jaan baalarra caccabsaan jeen isaan lachuu. Ijoolleen sun ni jirtu kun amma takka mataa hin dhukkubne warri naa wajji dhaqe sun magaaluu miidhagaa sana keessa jiran. Baalarra caccabsaa dhagaatti hirkisaa biraanuu yaasaadhaan jeen. Yeroon akkana jiruun cinaan fuunu malee jaan ani gaawwatu qashe isaanirra hubannoo siyaasaa waan hin beekuuf niin didee muka gubbaa cabsinee biraa yaane jechuudha. Biraa yaanee galle karaa dhufneen hin gallu karaa nu jijjiirsisaan jeen jechuudha. Mootummaan illoonuu waraana baaseetti karaa nuti kunne kanaan taa'ee nu hojjechuu jiru nuti qubaan qabnu. Kan takkaa waraana mootummaa kadhaawameef hin dirmatini arra sargoodhaaf jaarraadhaaf dirmatee manni kun saniif ganuun qaban waan jiru qabatanii karaa nuti duraan dhaynee sanirra nu eeggatan akkana si ba'an karaa jijjiirra nu jee karaa jijjiirsisee ijoolleen akkasi galte jechuudha. Akkasi nu dhabanii nu jala dhufanii galgaluma san fuudhanii mana hidhaan nuna kan jechuun hunda.
muuxattaa'u gaamma taasiyaa jennee nuti nu hidhaniituma ilma namaa tokko mooraa warra fatisoo dhayxanii ni dhumtan isin fidna jedhanii namni akkasuma mooraa teenya gadhiisee bahe bahan haroon meetira 100 nurraa jirti magaalaa miidhagaarraa meetira 100 haroo san dhuguun dhorkan anilleen muntaa Usmaanee takkaa jira kadhatteeti gaa kun obboleessaa ba'uu qabaa maal jettee na baaste jarri 11 qofa wajjin dhayne hidhaa qarshii 500 ka gaafasii kafalanii baan jechuudha. Dhaquma saniif aanuma wajji dhaquudhaaf bahan ani gaa muntaan sun na baafte bishaan nu dhoorkanii ollaan akkanatti hin dhufne dhoorkanii ibidda ollarraa akka fudhanne dhoorkanii akkasi jiruu teenya dabarsinee gandi ogguu nuti bishaan nu dhoorkan halkan gurraacha. Aggaddaa liitira 5 kana miikaa liitira 5 ka bishaanii kana ka liitira 3 kana dallee gubbaan nu darban abaluu nu darben beeyu hin kijibnu nuti fudhannee itti fayyadamuu malee. Hagas takka qoqqobbiin nurra kaa'amtee jiru biyyoota tana keessatti. Kana dabarsine jiruu tana keessa. Akkana waliin turre jechuudha. Unooni jiranirra. Gaafni kun gaafa osoo ati qabsootu hin seenin immoo gaafa dargii keessa moo gaafuma wayyaanee tana? Wayyaanuma tana. Wayyaanuma tana. Hagas takka qabsoo keessatti rakkoon isni dhufti balloon isni dhufti. Ogguu nam tokko ka'ee bahee warra isaanirra lemmiidhaan akka dhuftu ni beeyna. San hundaa obsineetuma haala yerooti guyyaan kunis ni dabra rakkoon dhuftus ni dabarti jenneetu waliin asitti hin jechuudha. Hagas takka jechuudha. Akkatti dhufanii anni yaadadda osoo naanumaa fi hayyoon teenyaa fi kun takkatti teenyuu bar Badrii Yundaadhaa dallee cabsee dhufee firraa laalee dallee cabsee dhufee sukkara kiiloo takka fidatee rabbi isin asa barsiisu jeetuma daqiiqaa takka haa'uun teenye keekuti halkani. Galtee khalifa amma boruutis akkasumas dallee cabsee dhufe lubbuun ni jira namni isaan dallee cabsanii dhufanii isin asa barsiisu gaajaniitu makaanii kutan jechuudha. Hangan takka waliin turre jechuudha jiru tana keessa. Obboleessa keetti ajjeesuudhaan hafne awwaalchaa isin dhorkanii warra gartee isa dhaqee laalillee isin hidhanii maatii isinis tajaajila taa'uu dhorkanii ollaa isinis seenuu dhorkan jechuudha. Bishaan dhuguu dhorkan bishaan haroo meetira 100 kan nurraa taa'u. Ammaas tanuma tanaan wal fakkaattu tanuma tanaan wal qabattu. Ganda tokko warra soddaa kiyyaa kanaa katabeemayyuu fuudhe Somaaliyaatti katabeemayyuu fuudhe gaafa jalqabaa immoo waa warra isaanii ta'e adaadaa fi gara adeeraa guututti ni dhabamsiisan jechuudha. Waa warra abaluu jaama guutuu cufanii dhabamsiisan amaarri. Yeroo tana keessatti amaara kana keessatti amma as deebi'anii warra soddaa kiyyaa kanaa fi amma gaa intala isaaniitiin qaba. Warra soddaa kiyya kanaa fi ijoollee nama 3 qabdi. Intalli tanaa wajjin nama 4 moo kana intalli waanuma amata 2-3 yeroo san keessatti fuudhanii hordofaa fuudhee ni jiraarra lubbuudhaan. Warra kana shanyiin dhaamte irraa hambifne shanyii irraa hambifne jechuudhaan fuudhan jechuudha. Dhiira 3 moo kana intalli takkaa wajjin nama 4 inse. Fuudhanii warra guutuu amaaraa dhabamsiise. Qarsotti bakka qarso jedhamtutti gobeelluma kana dhaguma gaachanaa biraa bara. Katabee mayyuu kanaa fi gandi kun wal beekan. Gandi warra soddaa kiyyaa kan magaa shanyii irraa hambifna jedhanii fuudhan kun gobeelli wal beekan. Katabee mayyuu gaa akkuma seenaa irratti beekamu sanii jaarraan nafaquu ture. Jaarraan uummata kanarraan nafaqa jechuudha. Katabeen uummata kana keessaanii isa nafaqa. Akkasii waa wal beekaniif asii gaa hordofaan faan fuudhanii shanyii irraa hambisna jedhanii Somaaliyaa geessan. Somaaliyaa geessinaan waliin turan katabee mayyuu waan duraan asii beekuuf jaartii soddaa kiyyaa na fuudhee jechuudha. Fuudhee eega fuudhee booda haalli gaa Somaaliyaa keessaa Ziyaad Barreen cabee uummanni amma jiru kun qabate Somaaliyaa. Yeroo tanatti Oromoonni baate jechuudha. Yeroo Oromoon baatu tana ijoolleen 2 dhabamtee
ilaan gamma bakka jirtun beekan. Intaltanaa fi intalaan hanqa butanaa fi gurbaa tokko dhufee gurbaan tokkichaan hordofaa fi 50 mul'ata hundi quba qaban hamma reesuma kanatti Tigreen ajjeefte. Takkittii tanaan raafe takkittiin tun achi gadittis gaafa Somaaliyaa san ijoollee waan taateef jaarrumaa fi Mustafaa Harawwee jiddu deddeemte jechuudha. Manatti qoonqoo tartiiba isaan qulqulleessu kanuma kana hojjete jechuudha mana keessa. As deebitee Bisdiimoo waliin galan gaacabanii Bisdiimoo waliin turan jaarraanis sirriitti isii tana waan beekuuf kophaa qubsiisee mana haala mijeessee fi jechuudha warra soddaa fiyyaa kana kophaa qubsiisuudhaan haalli mijaa'ee fi intalti immoo jaarruma na fayyixii tartiiboo jaarraa qoonqoosaa akka gartee miidhaan keessatti hin dhufne kana irraayiiti Bisdiimootti. Haalli Bisdiimoo hammaannaan intalti qabsoo gortee haati warra keenya gortee jechuudha. Gaafas nuti isaan hin beeynu. Haatisi warra keenya beeyte warra keenya dhufte jalqabumaa warra keenya waan Somaaliyaa namni hedduu xiqqeessoo maqaan keenya waan deemee jiruuf nu bira dhufte nu bira dhufnaan taa'e jenneeni itti hiisee amma mataa sii malee ilmaan tokko hin qabduuf jala itti hiisee osuma akkasi jirruuti nutis qabsoo shirgoonaa osuma qabsoo shirgoonuu jechuudha. Mucaa sii kaddu'e kana dhageenya hamma siddu'e kana. Intalti siitis fayyaa dhabdee galtee hidhannoo raayinee mana keenyee mucaan sii kaddu'e kana dhageessi maqaan marreessa du'e kana. Dhageenyaan gandi dhagee nam tokko nutti hin seenne. Akkuma obboleessa kiyyaasan halkan makkaattu yoo nu dhufan malee tanaas akkasuma dabarsine jechuudha. Deebineen maan tana qabsoo tana keessatti ani magaalaas ni dhufa baadiyyaas ni ba'a bosonaas ni deema akka nuti hin jiraadda galee jechuudha. Ogguun galee amma isiin tunis galtee jirti anilleen isii fuudhee waliin osoo jirru katabee mayyuu nama tokko amma kun Noorwee jira gurbaan suni abdi dheeree jennaan abdi ayyuu jennaani Moqdishoo dhaqee Moqdishoo irraa dhufe warra keenya kana beeka warra Joojaas inni dhufe suutatti gaa nutti haasa'ee bargaa katabeen akkana jaajee jaartuu suddaatti yaa tana kana naafi dii isii tana waan jiru itti dhaammate isatti katabeen abduu ayyuu kanatti ogguutti dhaammate abdii ayyuubis haalli mijjooynee fi akkasitti annatti himanii natti himnaan umaa rakkoon jirtu wanni ammaa dura nutti hin dhufin amma nu dhuftu hin jirtu jee'an silkii irraa fudhe jechuudha warra Moqdishoo dhaatanii katabeen kun namu jechuudha. Itti gadhiiseetiin magaalaa miidhagaa irraa deemee Moqdishoo Wacaalee dhaqee bilbile. Hogguun bilbile Usmaa'eel tokkootu na jalaa kaase silkii nama maqaan Usmaa'eel jedhamu. Inni harki jeen kijibu na jalaa kaase silkiin silkii dhokataati Somaaleen naa barbaaddee jechuudha. Qunnamuun danda'an katabee akkatti abbaan fedhan qunnamu akkasitti wal nu garsiisi. Yeroo wal nu garsiisu tana akka biyya saniitti sa'a afur jechuun akka Itoophiyaatti sa'a 10 jechuudha. Akkasii wal qunnamne ni naaseessee awwasiin galchaan jeen abbaa biyya mara harkaa qabaa isatti hin galanaan jee amma Usmaa'eel sun yoo lubbuun jiraate ni dhaga'ee jechuudha. Biyya mara jira isatti hin galanaan jee lakki xayyaara taatu si galchee siin galchaa nuti gaa warra guddaadhaa warra buqqee dhufuu miti waan juunti himee ani biyya mara qabaa ammallee hin beeku hin galuu naan jee magaalaa miidhagaa tanan beeku magaalaa Salamoon beeka jechuudha gaafa Haile Sillaasee magaalaa miidhagaa tanan beeku inni magaaluma Salamoon jirtanii jee magaaluma waan hin beekuuf Salamoon tanaa seenaarra waan hin dhageef magaaluma Salamoon san jirraan jeen ammallee Amaarummaa biyya qabaa hin galuuti gandana qunnamsiisi gandaa wajjin atis fe'adhu hoonnaan jee jalaa hin dide jechuudha. Akkasitti gandana qunnamsiisee ganda qunnamsiise. Boo barri kun 80 keessaan se'a barri kun 80 keessa gatii gurma tana keessa. Ayyee
akkasitti khalaas ganda gun qunnamsiise gandini sodaate Tigreen nun dhiistu yaani sodaatan gandi wanni ammaa dura nutti hin dhufin taarraa haaraan nu dhuftu hin jirtu namni kun gaa nama amma hojiirra jiruu miti nama gaa guddaadha jee ganda fidee intala saatanii nan fuudhe tana wal qunnamsiise jechuudha. Yeroo wal qunnamsiisu tana duruu mootummaan dhagee barasiihi kunoo itti aanaa jaarraa Moqdisho dubbisanii jechuudhaan mootummaaf himan. Mootummaaf himan mootummaa gaa nutis karaa seeraatiin harka kennee waan galleef anis dafee dubbii jijjiiree isa san galchuudhaaf qunnamnee namni keenya maaliif ala du'aan jiru Tigree qabsiisee jechuudha. Galle karaa nagayaatiin isaas gaafachuuf qunnamnee hin jeenye jechuudha. Akkasitti yoo dandeesse galchinaan jedhan. Aaniin galchaa Usmaan juutu inni du'ee dhageenye isaas mucaa warra soddaa kiyyaa ka du'e kanaas obboleessa kiyyaas nam tokko taasisee nutti hin dhufne achuma cufne jechuudha. Sooduma namaatiif. Amma jaartiin soddaa kiyyaa sun ni jirti lubbuudhaan jirti amma nama guddaadha. Nama amma deemee harka tokko dhaquu danda'u miti. Warri katabee mayyuu sun akkasitti imma galgala kan na bira jiran jechuudha. Dhukkubaallee dhukkuba dhiiga danfa qabdi. Asumaa nanummaan gara galchuu jiraa jechuudha rabbi wajjin. Mudannoo addaati mudannoo ajaa'ibaati namni tajaajila nama seenuu dadhabuun waan laaftuudhaa miti. Hedduu ulfaatti. Mee qabsootti gaafa dabalamtee na himtee turte akkamitti galuu dandeessee hoo? Akka ammaan tana hiitetti haruma seeraatiin galeette gaafni galte kun gaafa mee akkamirra galte? Galiinsiin hangal kun xumuraa gaa eeguma nuti adda fattoyne xumuraa gaa dhaabni faca'ee galle malee galiinsiin an iddoo san galus kanuma naannoo saniiti jechuudha. Kanuma gaafa naannoo adda fattoo yaanuu sani adduma fattoyne kanaan galee jechuudha. Hayyeeni gabaabsinaa gaafuma baruma wayyaanii kana keessa gabboota kana gaafa wali bu'insi dhufee 95 booda dhaabni gartee wallabbii adda addaa dhuftee dhaabni adda faceessan atis galte jechuudha. Naannoo saniin gale gaafas maan galee achi dura qabsoo bareedduu geessu jirraa. Hedduu gaariidha. Mee mudannoon reefu nu himte mudannoo addaati waan nama soqanneessu namni obboleessa fi gartee namarraa ajjeesuun wanta akka awwaalachuu dadhabuu fi tajaajila taa'uu dadhabuun immoo waan akkaan daranuu nama soqanneessu. Obboleessa keessa maqaa isaa nu himne maqaan isaa eenyu jedhama? Obboleessi kiyya maqaan gandaa kana abbaan keenya baaseef Abdulkaniidha. Abdulkanii Mahamad Adam takka Abdulkanii Fadisooti. Kan dhaabni baaseef Tawakkali. Tawakkal Fadisoo. Opereetara dhaabaa ture duraan. Namoonni beekaa warri dhaaba keessa ture. Opereetara dhaabaa ture. Koree obbaaftuudha Imaamul Ahmad san keessatti opereetara ture. Booda haalli hammaatee haalli haalli rakkisaa ta'e waraanni kunis faca'ee kunis galuudhaan isaas opereetarummaa irraa hambisanii bobbaarra bobbaasan jechuudha akka bobba'u. Dirqamni itti kenname. Akkasii wareegame jechuudha. Inni. Akkasii wareegame gobeelletti. Obboleessa kee nama bultii ijaaree moo umriidhaan irratti qaadheette moo nama qabsuma keessatti osoo gartee bultiin ijaariin wareegame? Injiru injaarre bultii xiqqaadha. Naaf dhala meeqaatisa naaf isa jidduu intala takkaa jira. Injaarre bultii kana nama xiqqaadha. Ijoolleedha. Abbiraa mataa godhuu fi isaa fi warqabdoota hundaafu. Mee samboodoo eega galtee ati haalli amma jirtu maal fakkaata? Mee akkamii namni gartee jaalala hojii turtan akka gartee atis waan ajaa'ibaa barkoo miidiyaa chaanala yuutuuba barkoo miidiyaa
jalattis nu barreessitee gama fuula feesbuukaa barkoo miidiyaatiin nu barreessitee tuma nu qunnamtee akkasitti wal dubbisnee si afeeruu dandeenye. Jaallan biraa gartee ammaan tana viidiyoo kana namoonni daawwatanii harkan hundi haala kam keessa jira jedhanii gartee nu yaafachuun isaanii ni mala. Kanaafuu amma haalli keessa jirtu akkamii waan jiru akka jaallan keetii fi gartee hordoftoonni barkoo miidiyaa akka hubatanii barbaade. Haalli nan keessa jiru wallahi alhamdulillah galgala kana lubbuu xiyyaa fayyaan qaba. Haalli gaa biyya tanaan beeyta ulfaataadha inni nu haalli Itoophiyaadhaan nama hundaa beeka ulfaataadha. Garummaa obboleeyyan rabbi kan xiqqoo rabbi waatti kenne sanumatti hirkanne haala hojii isaanumaa nu mijeessanii amma fakkeenyaaf jenneetara faanaa bitaniitiin gobeelle faa dhaqee kutadha jechuudha. Amma saayibuma tokko jenneetara naa fuudhee gobeelle tartiiba naa godhee na deeggaree na galchee gobeellemma miidhagaa irraa gobeelle dhaqeetumaan qotadhee achi as gala jechuudha magaalaa miidhagaatti. Haalli keessa jiru kanuma ammallee rabbi irratti haayida'uu fi haalli ulfaataadha garuu gargaarsuma rabbiitiin as geenye uummannis akkasumatti gaa namni waaqa qabu gaa nama gaa rakkate namni biraan ejjuu miti biraan dhaabbatu bifa tanaan akkasitti wal gargaarree keessattuu mucuma tokko kalaas dhaabbatee qabeenyi kiyya kan keetiyyee hamilee natti godhe. Isallee rabbi irratti haayida'uuf maqaa isaallee amma waan dha'uu baadde saayibuma kiyya jabaadha hangaanan jiru yaadinii. Kafaltaa dalgattiin sinaqaa kunoo tana dalagii jenneetara kunoo diboota dhabdees warra biyyaa kadhu jee jechuun gobeellamma masnoo waan ta'eef gobeellee sanillee irraa dachiin qabu wanta mataa kiyyaa taabbaa kiyyaa karaan ittiin baane silaanii jirti teenyallee taabbaa kiyyaallee ni jirti karaan ittiin baane garuu tana obboleessa rabbii tanama gosa kiyyaan ta'ini anis jenneetaraan qaba innis dachiidha qaba walitti daannee kaas. Galgala kana akkasii bulu jira jechuudha rabbi wajji. Hedduu bareedaadha. Tattaafannaan silaa namni keessumaa ba'anii wanni amma dabarsite gartee dilli nu himte sun waan lubbuun sanirraa hafte taama booda wanta taatu miti. Hedduu bareedaadha. Obboleessa keenya Abdii Badiisoo yookaan ammoo Seefu turtii bareedaa barkoo miidiyaa waliin taasifne ni turkiin hedduu nu jeequu ture mummuruu ture. Gamanumaan daawwattoonni keenya hordoftoonni keenya gartee dhiifama akka nu godhan gaafachaa dhiifama isin jenna. Turtii bareedduu waliin taasifne mee dhumarratti sagantaa teenya osoo hin goolabne dhaamsa yoo qabaattee jaallan wajjin turtaniifis taatu dhaloota ammaan tanaa agartee qabsoo hadhootu san harkiniifis taatu namoota si beekaniifis hin beekne hundaafu dhaamsa barkoo miidiyaafis taatu nuufis taatu dhaamsa qabduu keessaa waan qabsoodhaa fi wareegamtootaa fi seenaa isaaniitti wajjin wal qabatu irratti dhaamsa yoo qabaatte dhaammadhu. Sirriidha dhaamsa kana dura mee mudannoo takkaan sitti himata ajaa'ibaa mudannoo takka gabaabsee sitti himaa nu gobeellee irraa ol bahe mantoorbi lafa jaamtu sanatti ol baane dheebuu qatnu goote bona ajaa'ibaa namni gobeellee waraabbata ol baane intala takka bira dhufnee bishaan gaafanne nuti. Naafi hoogganaan kiyya waraana kaan irkiseetuma gaara jalatti ol baanee bishaan gaafanne nuti. Ogguu bishaan nu obaasii jenneen bishaan nu jennaan obboleeyyan kiyya bara bishaan duyda kanaaniin fidee bishaan isin kichuun qabu nuun jette. Galtee. Ogguu kana nuun jettu dhugaadhaa duyda kan keessi hurukaadhaa bishaan illee amma fidee ni garra akkanumaan gaa dheebonnee si gaafannee jenneen jechuudha. Sa isiniin babbareedoon kun ala kanaa maal barbaada yaatanii nuun jette. Qawwee guurrattanii ala kanaa maal barbaada yaatanii nuun jette. Lubbuun ni jirti intalti sun amma. Bara Oromoo bilisoomsine jennee yaanaa jenneen jedhu. Bar jettoonni mee dhageessu eenyu amti maqaan isiitis gandaa kam himime. Mantorbuma xeeyinujjaa jaamti xeeyinujjaa bulwaa jechuun danda'u maqaan isii xeeyinujjaadha lubbuun ni jirti galgala kana. Mee isinii kun maal ala kanaa barbaadan jettee bar isin Oromoo bilisoomsinaa Oromoon suma faadhaa jenneen elloonuu qaadhimaasii haganamaa aabaa fuuteeti aabaa keessatti du'ee wareegamee deebi'ee obboleessi gurbaa sanii sii tana fuudhe. Akkas nuun jette bar wanni ni isin gaafadheef nuun jette. Ijoollummaa irraa kaasee anaa xiqqashoodhaa tadii keera teessee udaantu jarri tokkos Oromoo bilisoomsine jeetuma yaa jette. Numa dabran jette jarri sunis dhumanii. Keetiin ilmoolee reetii su eegale jarri tokkos Oromoo bilisoomsine jee yaa jette.
sunis numa dhumeette. Keetiin jabbitiisu eegale jarri sunis Oromoo bilisoomsine jeeyyaa sunis ni dhumeette. Tartiibaan akkasii nutti himte jechuudha. Isin amma gaara kana keessa wal fixxaniiti ganaa yaatanii diina san fixxammoo wal dhiiftaniiti wal taatanii diina fixxanii nu jette. Waan deebisnuuf wallaalleeti gaafas gaabaa odhaan beenta jennaani inni cuqunnuun jaa akkasitti intalti sun waan inni raanfatame nuun jette ifiifuu afaan tokkoon dubbachaa wal dhooytanime ifii wal dhiisaati Oromoo bilisoomsine jettan tana deemaa bilisoomsaadha nuun jette xumura. Akkasi bishaan nuu qiccee bishaan san fuunee waraana geessine yaani bira waan ajaa'ibaa waan uummanni tokko tokko hubatu nuti hubachuu dadhabne yeroo san keessatti jechuudha. Waan addaati wallahi waan addaati wanni siin jette ammallee wanni jiru haalli amma jirullee waan akkasii fakkaata. Mee gammummaan gaafii tareefu dabri dhaamsa qabdu san dabarfadhu. Akkasitti dhaamsiin amma dhaamsa qabdu dabarfadhu dhaamsa carraa kanaan. Hin dhagahamu. Ni dhaga. Akkasitti dhaamsiin uummataaf qabu nam tokko gaafa waan takka godhu an waan san anummaan qoftiin milkaa'ee anummaan qoftiin irraa haa ta'uudhaa miti. Qabsaa'onni qabsoo tana eegalan nuti kunnee ilmaan keenya haati ta'anidha malee nummaan qabsoo goonee nummaan bakka san geenyee nummaan bakka san irra teenyaa hin jenne takka. Qabsaa'onni dhaamsinii wanni inni an uummataaf qabu qabsaa'otaafis qabu jechuudha. Uummataafis yoo ta'e tokkuma inni warri qabsoo tana eegale nuti qabsoo san gooneetuma mootummaa taasisu jiisineetuma nummaan achirra teenya takkaan jenne. Wanni isaan jaan nuti lubbuu teenya kuchifnee dhalti nu booda jiru gaarii haa jiraattu. Ammaan tana keessatti nuti qabsoo goone yeroo afaan Oromoodhaa yakka yeroo afaan Oromoo dubbachuun dheedhii yeroo ati Oromoodhaa jettee anan Islaama siinjuu san keessa dabarte qabsoon godhamte namuu if baree namuu Oromummaa isaa if harkee ta'ammaafte. Yoo anaan taate malee yoo jedhan malee kanuma gajjabeessan kanumatti himan rakkoo ba'ii bu'iidhaa waan ilmi namaa keessa dabre rabbumaa fi uummata keessa dabre saniif beeka. Rakkoon tu waa hedduu dhabaadatti qabsoon tu waa hedduu dhabaadatti balaa hedduudhaas ni qabdi. Yoo san deebinee if duuba yaadannee waan kana galleetuma irraa ol mari'anneetuma. Kanuma jiru kana gajjabeessinee onni karaarraa barra yoo namarra horrise gabroonfataa tokkoo namarra horrise zalaalam cabuun isaanuma cabu. Maaliif umriin kenneef waan kana umriidhaa miti yeroo rabbiin harka kaa'ee uummata isaatti hafrinaan rabbiin nun ilaalaaf jechuudha. Yoo anaan taatee dhiisee namni kanuma gajjabeeffatee kanuma wajji yoo sossoo'e rakkoo jirtu itti himee har'a qawwanii hiikkatan takka hin jirtu har'a rakkoon qawweedhaan hiikkatan namuu if baree namuu anaan taate malee rakkoon qawween hiikkatan takka hin jirtu rakkoo mariinii kan malee faashinni qawweedhaa kutee jira faashinni qawwee kutee jira saniifuu kanuma amma jiru kanaa wajjiin teenyee wal mari'annee qabsoo goone isaan hin geenye. Isaanis barreeffamni turanii dhalumaa dhuftuuf dabarsan malee isaanis miraasa abbaa isaaniitii miti. Kanaafuu kanuma wajjin teenya mari'annee kanuma wajjin rakkoo hiikkannee kanuma wajjin tarkaanfachuu malee haareetti deebinee yoonii fi ala baana jennes miidhaa ammaan dura uummata keenya irra geessisan yoo yaadanne baay'ee itti gaddine jechuudha. Baay'ee itti gaddine. Bar nam tokko narra matatti yoo dhayitee gaafatte uummanni bara loon nuuf hannu ture gaafa sana arraba lukkuun qabani uummanni tokko amata san keessa baane. Arra lukkuun qaban uummanni sun jiru waan keessa jiran hin qaban. Uummata kana keessa deebinee ammaas uummatuma kana kaafna rakkoon jira uummata irra buusuudha tun. Saniifuu waa hundaa yaada keessa galchinee tanuma amma jirtu tana maqaa Oromootiif Oromoon
keenyaa miti jetti inni Oromoodha jaa diinni Oromoo nu fixe jaa Amaarri Oromoo nu fitu jira jaa Somaaleen Oromoo nu fitu jira jetti nuti keenyaa miti jenna. Bakkuma takka bakka irraa qabannu dhabne jechuudha. Oguu kanaan keenyaa miti jenna. Oguu ollaan keenya Oromoo nu fitu jira mootummaa Oromoo nu fitu jira jee bakkuma irraa qabannu nu dhorkan jechuudha. Eegaan keessan ijee firraa muruu hin dandeenyu kanuma qabannee kanuma wajjin yaana kanuma wajjin tarkaanfanna uummannis kana yaada keessa galchee wanni barbaanu takka hin jirtu bilisummaan kanuma gaccimsu kanuma tiimu kanuma gorfachu baay'ibuu hedduu qabdi. Namni dogoggora jiru oguu dogoggora itti himteetu wajjin deemu dhaaba keessattis akkasumatti wajjin deemu turre wajjin rakkoo walitti himaadhaa jechuudha. Kun kanumaan uummataaf dhaama akkan dogoggorre akka ammaan dura rakkoon ammaa dura dhufte akka uummata keenya irra hin dhufne. If dhiifnee amma uummata jechuudha qabna. If dhiifnee nuti ni jiraanna akka rabbitti nu jiraachisutti uummata qubatee jiru kan godaanne kana. Kana ta'uudha qaba laan qotee bulaa horsiisee bulaa kana jiddugala godhannee miidhaa isaanirra dhuftuufis yaannee haanalaa itti fuulleeffachuu qabna malee ana wanni jamaa sun dhaabbachuudha qabdi akka kiyyatti. Amma ana waan juu deemu jiran akka kiyyatti. Amma maaliifin hin taane kan waan irraa xumura kana. Waan bareedu dhaammattee amma yeroon gartee Oromoon Oromoodhaa wajjin hidhannoodhaan wal dha'uun sirrii miti jechuu jirte yaada namooti amanu. Ammoo namoonni adda addaa warri siyaasaatiif warri gartee ammaan tana hidhannoo hidhatee ala jirus wanni ja'an marii sanii mootummaatu ulaa banuu dide ja'anii ulaa cufaadha jedhanii mootummaatu waraanuma kanaa of edha jedhanii mootummaatu nama galee sila harka kannee galees ajjeesa jedhanii dhiyeenya kanallee mucaa tokko akkasitti ajjeefame gama lachuutu wal komatanii hayni gartee numa mul'ata. Wanni namni adda addaa kaasu Oromoo ta'uu qoftiin mootummaa Oromoo ta'uu qoftiin gahaadhaa jedhamni mootummaa Oromoo taate mirga Oromoo dantaa Oromoo yoo kan eegsifne taate maqaadhaaf ka Oromoo ta'uu qoftiin maal nu gooti waan jiru namoonni adda addaa kaasa tungaa waan siyaasaatti waan seenaa haasa'u jirra. Turtii bareedduu waliin taasifne wareegamni uummanni keenya kafalee akka baantu akkaan qaaliidha. Uummanni keenya gartee tokkicha qabu dibicha qabuu fi haata qabu hunda qabsoodhaaf gumaachaa ture lubbuu bira dabree jechuudha. Ilmaan akkuma warra keessanii sanii ilmaan xiqqaas kannanii ilma guddaas kannanii qabsoof xiqqaas kannanii abbaanis kannamee warra akkasitti wareegamee jira. Intaltinis ilmaan tana qabdu qabsoodhaaf akkasitti kannaa turanii wareegaman gana hin jaamne. Wareegama kanammoo warri siyaasaas mari'atanii gartee mariidhaan osoo afaan qawweetiin hin ta'in mariidhaan wareegama uummataa kana xiqqeessanii bu'aa walii galteedhaan bu'aa buusanii akka bareedaadha. Dhaamsi namni dhaammatu kan uumaa waan bareedaadha. Wanti akka tanii reefu si kaase gaaffii keessatti waa'ee seenaa wareegamtoota qabsoora wareegamanii kan waan kanarratti maal laammata waliin siin jeef wareegamtoota fakkeenyaaf namoonni sibiraa wareegamanuu seenaadhaan namoonni beekaman qubaan lakkaawaman akkumaatu beektu. Seenaan isaanii kun isaan yoo gartee du'anii akkuma atiyyatti sanitti wareegamanii lubbuudhaan dabran seenaan isaanii mul'achuu hin qabdu dhaloonni irraa barachuu hin qabu. Waan kanaafin uummata keenyaaf gama seenaa kanaan maal dhaamtaa onni jeefu waan kana. Gama seenaa kanaan seenaan nama dalagee takka bahuudha qabdi. Seenaan nama dalagee nama waan gaarii dalagee seenaan isaa dhokachuu hin qabdu. Maaliif dhaloota warraa barata waan gaarii waan ta'eef dhaloota warraa barata. Dhaloonni sun isa kanarraa bu'aan arraan tanarraa dhageeffatanirraa barate boru ilmi biraarraa harkata ififillee karaa gaarii qabata bal'isee yaada jechuudha. Seenaan nama waan gaarii dalagee guututti takka dhokachuu qabdu. Dhalootaaf dabruu qabdi, ol kaayamuudha qabdi, bifa gaariidhaan deemuudha qabdi seenaan. Seenaa nama hedduutu dhokatee jira. Amma nama amma bebbeeynu raatu hidha malee seenaa nama hedduu dhokatee jira. Kan nuti hin beekne jira. Bakka fidanii magaalota keessa tana dhawanii jira. Eessa irraa hin beeknu nama kana. Reef kuma harkina malee eessa beekuu hin dandeenye jechuudha. Namoonni kun hundi nus laa hordofamee amma kan hunda godhu Tigruma yeroo Tigree keessa jechuudha. Hordofamee miidiyaa irra bahuudha qaba namni kun. Warri isaanii taraa doyne. Du'a isaanii harkanii jiraa isaanii harkan. Seenaan nama
waan gaarii dalagee hara fuula rabbii deebi hawara eegame hundinuu ol bahamee bakka argachuudha qabaa. Kana kanuma fakkaata natti. Hedduu galatoomii jaalabdii fadisoo turtii barkoo miidiyaa irratti seenaa waa'ee qabsoo bilisummaa Oromootiif qabsoo hidhannootiin taasifame irratti nu waliin taasifteef hedduu galatoomii maqaa hordoftoota keenyaatiin si galatoomfanna. Fuuldurattis gartee seenaa adda addaa maddeen seenaa garaagaraa waan simira jiru xiqqoo guddoo hunda yeroo garaagaraatti deebineeti wajjin turtii taasifna siin jenna. Har'aaf hedduu galatoomii asuma goolabna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii jaarsee buddii yookaan ammoo abdii fadisoo waliin taasifne har'aa asuma irratti goolabna. Viidiyoo keenya kana share godhaadhaa, laayik godhaadhaa, chaanala keenya barkoo miidiyaa subscribe godhaa, daawwadhaa, waliin share godhaa, wal biraan gahaa. Barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa kanas guddisaa isiniin jenna. Hedduu galatoomaa. Abdii keenya hedduu galatoomii umrii dheeradhuu fayyaadhaan bal'ina keessatti nu jiraadhuun siin jaa hedduu galatooma. Afeerraa barkoo miidiyaa irra si taasifne kabajjee nu argamtee turtii bareedduu tan hojii taasisuudhaaf hedduu galatoomii maqaa hordoftoota keenyaatiin si galatoomfanna. Fuulduraas gartee sagantaa adda addaa madda addaa irratti walitti deebinee turtii waliin taasifnu ta'a. Har'aaf hedduu galatoomii siin jaa. Ayyee galanni keessan hin badin waan baay'ee hojjettan waan gaarii dubbattan seenaa nama warra dhaabamee hunda akka ol baasu keessaniif baay'ee isin galatoofadha. Hawaasni akkanumatti waa'ee kanarraa gammadee jira galatooma. Hedduu galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa teenya irraa asuma irratti goolabna. Namoonni seenaan namaa qabsoo keessatti gartee wareegamtoota isin bira jirtu taatiin adda addaa isin bira jirtu maddeen seenaa garaagaraa isin bira jiru gama gartee chaanaala barkoo miidiyaatiin feesbuuka barkoo miidiyaatiin gama waasaappiitiin nu barreessanii nu qunnamtanii barkoo miidiyaa irratti keessumaa taatanii dhiyaachuu dandeessanii sagantaa adda addaa irratti hirmaachuu dandeessanii barkoo miidiyaa keessanii viidiyoo keenya kana laayik godhaa sheer godhaadhaa daawwadhaadhaa chaanaala keenya barkoo miidiyaa sabskiraayib godhaa isin jenna. Hedduu galatoomaa abdii keenya nagannoo turii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nageetti. Ayyee nagannoo turii ayyee. Ayyee nageetta.